Thank you.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon takka galateeffadha. Otoo nuti sanoftee immoo lakkoofni fi faarfannaanis baay'isaa dubbaneera waan ta'eef Waaqayyo galata argatu. Obboleettii keenya walaloon walattee seenaa hunguu dura taa'aa kwaarii Shaaloom Naa'ol akkasumas faarfattoota gurmuu Shaaloom otoo nuufin arsadii waan jedhamu sanaan mee irra naqaa Waaqayyo saayee ayyaana saasanii fabaasu amma maatii jabeessee sanadha. Asaan irra dheessite injeliinaa malee ani deeqaa sekeendota fakkaata garuu amma nan dubbadha. Korootiin kwaarii kanaa obboleessa keenya Naa'olii fi Leensaa Caalaa baay'ee isaan koree waan ta'aniif ofii isaanii dhoksanii warra hojjetan kana gararraa qarshii isaa ta'u humnaanis isaan kana gararraa baay'ee gurmuu kana otoo hin dadhabiin walii galteedhaan waliin turanii akkasittiin baay'eetti dadhabaa turan. Haati qabu isaa guddatus fuula gooftaatti of kennuutu irra caalaadha. Isaan kana lamaanii isaanis lachuu isaanii olluuf ka'aniitu nu eebbisaame takka otoo hin dadhabiin agaraa keessaa. Waaqayyo isaan eebbisu ayyaana